namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beekanii. Egaa hojjedhee maatii koo jijjiiraa ofis jijjiira jetteeti manaa baatee ashamaa akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamisaati kana keessanii anu obboleettiin koo san nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdiin qaba. Egaa har'a Micayyoon as gubbaarratti argitan kuni Masarata Warqinaa jedhamti. Iddoon dhaloota ishii Shawaa Ba'aa Bishooftuutti dhalatte. Egaa amma Joordaan itti lubbuu ishii darbee jedhanii. Egaa waan nama gaddisiisu dhugaa waaqayyo jechaadha. Osoo jirra jedhanii dhabamuu waaqayyo namaa oolchuu osoo Asamoona kana ammoo was jecha san nama wallaalchisa dhugaa waaqayyo. Namni gaafa nagaan hojjetatee nagaan galu waan qalbii fakkaata. Egaa haadhi fi abbaa ishii Micayyoon keenya nuu galte jedhanii karaa eegaa turanii. Egaa ishiin lubbuudhaan dabarte waaqayyo lubbuu ishii amaaruu maatii fi hiriyoota ishiitiif jajjabina hawwa. Dhugaa waaqayyo hedduu tokkoon gaddee hedduu tokko laphiin kuna cabee. Egaa namni hamma jira jedhanii booddee yeroo dhabamutti baay'ee nama gaddisiisa. Egaa Micayyoon kun akkaataa ittiin duutee wanti beekame tokkollee hin jiru. Akka jedhanitti madaamini ani duutuudhuma ishiin argee jedhu. Micayyoonni hiriyoonni isaanii immoo laayif irratti dubbachaa turanii. Hiriyoonni Micoo kanaa jechaadha. Maallaqa kan jeshanii irraa qabdee Micayyoon immoo galuudhaaf torbee lama tafee jedhan. Torbee lama tafee galuudhaaf jechaadha. Gara biyyaa galuudhaaf torbee lama tafee gaafa roobii wajjin haasaa turree jettee dubbattee turte. Micayyoon waa'ee na dhukkubaallee namni dubbate hin jiru. Nattillee nimne jechaa turte. Kazaa Micayyoon kun har'a lubbuu ishiitiin darbee jira. Reeffi ishii hospitaala jira. Egaa silkii Micayyoollee silkii madaamillee hin qabani. Hundumti keessaniyyuu dhugaa waaqaa amma dandeessan sagalee fi taafii akka itti duute odoon taane reeffuma ishiillee maatii ishiitti akka galuuf jechaadha. Maaliif boru wanta nurra ga'u hin beeknu. Dhugaa waaqayyo har'a jirra jirnaa har'a amma kana sekoondii kanatti booddee waan taanu hin beeknu jechaadha hundumti keenyayyuu. Egaa Micayyoon kun gaafani alaa deemaa dhufuu shintibeetii keessatti duutuu ishiin argee jettee dubbattee jirti jedhan madaam ishii. Namni osoo akkamitti achi keessa gaazii minaamina jira. Shintibeetii keessa gaazii wanti jedhamu hin jiru ture hin jiru. Ani kana dhugaa waaqayyo waan filaftaa beeku waan ishiin taatee duute. Namni akkamitti shintibeetii keessatti akkamitti du'a. Micayyoos hiriyoonni isaanii roobii waliin haasaa turre jedhan. Innaa namanuu duushii namanuu jechaa turte Micayyoon jechaadha. Egaa dhugaa waaqa gadda laphee namaa cabsu baay'ee jechaadha. Tokkoffaa galuudhaaf illee maatiishi karaa eegaa jiru. Har'a gaafa reeffishi gara biyyaa galuu haadhumti sun iyyuu maal jetti baay'ee dhugaa waaqayyo jechaadha. Maaliif akka keenyatti osoo laalle jechaadha baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waan gadda laphee namaa cabsu jechaadha. Micayyoon konaa dhufti jettee karaa eegaa jirti garuu kan isheedhaaf galu reeffa ishiiti. Egaa Micayyoon kun amma aga ammaatti wanta ishiin taatee duute dhugaa waaqa dubbii qabatamaa hin dhageenye duute ishii bichaadha. Madaamin reeffa ishii shintibeetii keessatti arge jette. Egaa hiriyoonni ishii immoo jechaadha. Hiriyoonni ishii immoo roobiyyuu wajjin haasofnee lal kaleessa bichaadha jechaadha. Roobiyyuu waliin haasaa turre maallaqan irraa qaba ture. Egaa araboonni dhugaa waaqa amma barbaade iyyuu yoo nu jaalatanii gaafa wanta tokko nurratti arganii isaan nuufillee ni lani waaqayyo mana sin jijjiirtanitti hundatti waaqayyo sin haa eegu sin jira obboloota koo. Egaa nagaa baanii nagaan hojjetatanii galuu waan salphaa miti dhugaa waaqayyo. Imimmaan haadha ofii waaqayyo kana sinirraa qabu. Inna dhugaa waaqa waan hin dubbadhu iyyuu na harkaa badee jechaadha rabbi.
aga danda'amaa ta'etti immoo biyya ormaa kanatti waaqayyoon kadhachuudha jecha guyyuma guyyaadhaan gadda osoo jirra jedhanii dhabamuu kana namni osoo dhukkubsatee yaallatee baay'ee gaariidha jechaadha. Maatiin illee hamma waan bakka hin jira miti. Ama namanni jedhe durbiin mucaan amma dubbatee ture jechaadha. Durbiin ammallee reeffa ishee akka haadhishii jechaadha. Ani waan kaan isin hin kadhadhu. Reeffa ishee akka gara biyyaatti naa galchitan jechaa jirti. Armeen micayyoo kanaa hundumti keenya iyyuu boru waan nurra ga'uun beeku baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo wanti jedha san nama harkaa badaa. Egaa dhugaa waaqayyoo wanti in ulfaata baay'ee jechaadha. Baay'ee waaqayyoo gadda akkanaa isinirraa qabu. Namni shintibeetii keessatti isin duuti jedhee namni ani namanu akka kootti maaliif jennaan shintibeetii keessatti akkamitti duuti? Wanti isaa hin beekamne jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee waaqayyoo balaa akkanaa sinaa oolchuu hunduma keessaniif iyyuu akka amantaa keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Dhugaa waaqa warroonni musliimaa duuyaa godhadhaa warroonni kaan immoo kadhannaa keessan godhadhaa. Biyya ormaa keessatti waan mataayyuu isin dhukkubsin dhugaa waaqayyoo arabaanis immoo adaraa keessan wanta barbaadeyyuu amma biraa deemta sanitti afaan tolaate amma maaliif imimmaan haadha keessanii sakaleessa biraa baatanii saniin dagatina. Baqa haadhuma keessaniif jecha adaraa keessanii isiniin jedhaa. Na waaqayyo lafa isin jirtanitti isin haa eeguu.